jedhu isinitti fakkaata namni saido fi roza addaan baasee hiriyaa rozati yookiin immoo ammallee erga addaan ba'anii ka'anii immoo deebi'ee namni walitti harkisaa jiru erga rozan diddee deemtee booda namni roza walitti harkisaa jiru hiriyaa rozati gara hundattu bitattis mirgatti rozan kadeemtuni ajaja namaatiin malee mataa ofiitiin hin deemtu jettee ijoolleen tokko haasuuti. Kuni ani akkanatti fakkaatutti yaada nuti haasofna nuti yaada jenna malee ilmi namaa tokko gaaf ajaja namaatiin gaaf ajaja hiriyaatiin deeme miidhaa guddaa yookiin miidhaa hangaa kana jedhamne turraga barumsa isinii ta'a isinillee dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu takka annaka ana ajaa'ibe akkamitti ilmi namaa kuni an dhugaa rabbii isiniin jedhe ajaja hiriyaa kiyyaati yookiin hiriyaa tiyyaatiin hin deemu mataa kiyya waan ajajenne namoonni tokko mootuyyuu rozanii waan hiriyaan isii jettee malee hin dhageettu tokko maal jedhu ergaa isaan addaan baate erga isin barbaadu jetteeni sababbiin isiin an uf ajjeesa jettuuf ani dhagaan uf falata jettuuf maali jedhu jechuudha. Video nama tokko gaafa argitan hedduu isaa bakka namni rozaa miidhaa jiru akka ilaalcha biraatitti fudhate hiriyaa isiiti jedha walumaa galatti bakka ama bakka dubbiin gara deemamuun beekamu bitaa deema rozan ima raafamti jechuudha akkuma annani raafamti jechuudha. No otoo jennuyyuu ani natti fakkaatu hin beeku garuu kaanii gaafuma yeroo hunda ajaja namaatti fudhataa oolte miidhaatu sirra ga'a. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii alhamdulillah galata rabbiin nagaa jira yoo nageenya jirra. Kanirraa waa'ee saidoo jechaa jirra waa'ee saidoo akkuma itti fufeetti jira. Saidoon jaartii isaa fudhatee erga manatti galatee jenne dubbataa turre amma namoonni tokko ilaalchi isaan qabanii roza saidoo namni addaan baase hiriyaadha debi immoo ammallee namni walitti fidee deebisaa jiru fidee saidootitti dura irraa dhoggite ta'u jette kaza dammo achi booddee mootiyyuu amma saidooti deebii jetteeni erga saidoo dubartiitti arabaa jaallate ka'e Senegale erga saidoo dubartiitti arabaa fuudhuuf deebi'ee erga Sumayyaa yaamtee gara biyyaatti deebi'immoo amma immoo saidootti deebi'e namni ajajaa jiru hiriyaa rozati jedhaa jiru. Ya salaam aleek mee isin akkam jettan ilaalchi keessa maayinni ani gaafa laalutti ijoollee biyya arabaa kana hedduu hubannoo guddaa qabdan sammuun keessan bilchaataadha betalay keessattuu ijoolleen ila waa tokko beekuu qabdan ijoolleen biyya arabaa eessa dabarfatee eeshiyaa keessa yamaniin of keessaa baasee yamanii gara Itoophiyaatti of keessaa baasee biyyoota eeshiyaa keessa jiraatan ilaalchi isin qabdan haasofni isin qabdan parsantii 100 keessa 95 kan dhugarratti murtaa'ee jedhee amana. Maaliif ilaalchi wanni isin yaaddan suni jiraachuu danda'a. Dhagaa isiniif isiniin jedhe maaliif akka jedhanatu beeka jechuudha. Hubannoon isin hubattan yaanni isin namaaf yaaddan komentiin isin namaa barreessitanillee wantuma namni suni mataa isaa wantuma namni suni qabu dhugumaan ijoolleen biyya arabaa kun jechuudha waan san irratti yaadanii irra ooltanii bultanii odoon taane sakandii sanitti yamanii of keessaa baasaa jedha ijoollee yamanii jiranii fi kun garaagarummaa qaban garaagarummaan isaanii adda waan isiniif jedhee qaba kanaaf jechuudha hubannoon keessan hedduu takkana bakka wanna san irratti xiyyeeffatanii wanni sun immoo gaafa deemtanii dhuftan dhugaatti dhufa dhugumatti isin amanaan jechuun haasofni keessan yaadni keessan bilchaataadha ilaalchi namni sun qabu yaadni namni sun qabu gaafa teettanii bakka nama sanitti deebii akkana kennita mee irra guddina komentiin isin barreessitan Sumayyaa jala deemtanii Saidoo jala deemtanii Roza jala deemtanii gaafa komentii kana gaafa barreessitan deemeewwan sun akkam ta'a dhugaatti jijjiirama kuni maanire ilaalcha bilchaataa qabdan jechuudha yaani bakka sammuun keessanis dhugumatti namni bakka jiraamti dhugumatti yaada ciccimaa qabdanii bakka wanni sun irrumatti dhugumarratti hundaa'eetiniin lafa ta'a mee maal jette jedha laala ammoo argaa jirtan immoo
wanta lafa kanarratti deemaa jiru argaa jirtan immoo wanni jettanii namaan arabsitanii yookiin immoo nama san gorsitanii arrabni suni gara dhugaatiitti jijjiiramee barreeffamni koomentii isin barreessitan suni irra guddaan isaa gara dhugaatiitti jijjiirama. Maaliif akka isiniin jedhaan atoo beeka jechuudha. Waa'ee Rozaa fi Saidoo irratti Rozaan maaliif akkana taate ijoolleen hedduu keessaa dhufanii minaamin ani isin jammar lakkoofsa isheetuun qabu hin qabu mucaa wayii lakkoofsa isiin qaba minaamin naan jette hin barbaannellee sababa isaa maaliifi waan isaa isinitti himuuf dura baay'ee barbaadee ture jechuudha lakkoofsa isii hedduu takka barbaadaa ture garuu immoo waan irraa hubadheetu jira. Wani nama ilma namaa kanarraa ni waa hedduu hubatta. Ilmi namaa kun gaafa xiqqoo hin jiraa miti wantoota akkasii kan hubatta. Dura barbaadan ture dhuguma amma mootuyyuu mucatti waysii kana minamina naan jettaan garuu hin barbaadu. Maaliif jechuun hin jiraa miti ilaalchi namaa kun hedduu ulfaataadha. Kanaaf isin jechuu barbaade garuu mootu ani waliin isin jechuu barbaadu wanni asirratti haasofni hundi isaa haasamee burcamee laaqamee bukaamee qal'ishamee suni dhugaas ta'uu danda'a akkasuma hiriyaan Rozaa suni akkas godhuu dandeetti akkas godhuu dhabuu dandeetti hin beeku kana isa abbaa haasa'e sanii fi ijoolleen hedduun immoo xiyyeeffannoo kana qabdan amma jechuu gaafa laalu gaafa haasoftan gaafa dubbatan gaafa koomentii garagaraa Saidoo jala deemtan Sumayyaa jala deemtan isi jala deemtanii gaafa laaltanii jechuun bakka wantoota namuu yaada mataa isaa ibsata yaada sammuu isaa ibsata. Ani garuu akkas gooti jedhellee yaadu hiriyaan isii suni akkas gooti jedhellee yaadu ani hin beeku min albaata hin beeku suni namoonni keenya gizee ammaa kana keeriin hin jiru. Garuu gaafa ajaja namaatiin deemtanillee baay'ee ulfaataadha. Yoo baloo akkana godhisin jedhen godhen maaliif waan mataa jireenya bultii keessattuyyuu bakka amma Rozaa fakkeenya akkuma ilaa ijoo irraa haasa'amu kanatti yoo Rozaan deebi'i jetteen Saidootti deebi'i yoo fakkeenya Rozaan Saidootti deebi'a jetti yoo namni tokko isii gorsee lakki Saidootti deebi'i inni yaadaa fuudhuudha Sumayyaan akkas goote bilaashatti namni biraa ittiin heerumini Saidootti deebi'i yoo jette yoo keessi isiin jaalatiin akkam godha fakkeenya namni biraa si gorsee dhiira biraatitti heerumii siin jedha hiriyaan takka hin jirti mitire dhiira biraatitti heerumii siin jedha gizee akkas siin jedhu dhiira biraatitti heerumii siin jedha miti ati garuu keessi kee fedhiin qabu gammachuu ittiin qabdu boodeennu rakkatare isitu rakkata fakkeenya Rozaan rakkata yoo namni biraa dirqisiisee lakki aramnu itti heerumti duniyaa kana keessa aramnu isiin seena ati inni si kadhate Sumayyaan didde dura laalaka dhugum Sumayyaa sodaattee diddee miti reere isiin Sumayyaan diddee atu itti heerume araba fuudhurraa itti heerumu wayya akkas jedhaan turre akkas jechaa jiranii bara ammallee warri jedhasu gaabbitee deebitee miti reere amma gaabbitee ka deebite kana gorsa namaatiin malee ofirraa mataa isii ajajni mataa isii ajajeeti miti ajaja namaatiin deebite bakka sanirrallee ka deebitee fi ajaja namaatiin deemte yoo namni bakka san dhaqi jedheen hin dhaqi Rozaan yoo namni bakka kana dhaqi jedheen isin dhufti Rozaan jedhamee odeessama. Annatti fakkaatu maaliif namni sammuu isaa kana baay'ee firii godhuu barbaada bakka bashannanuu barbaada jiru addunyaa tanaan gam jiraanna jechuu danda'a garuu ilaalchi namni namaa qabu baay'ee ulfaataadha wallah isinii galee baay'ee ulfaataadha ilaalchi namni namaa qabu. Kanaafuyyuu maali isiniin jechuu barbaade akkasiin jechuu barbaade dhiisa walumaa galatti Rozaa dhiisuu qabna haa dhiisnu jiruu isii haa jiraattu jiruu raahaa haa jiraattu feete Saidootti heerumte feete jinniitti heerumte feete jaankatti heerumte maaltu nu gahe እነሱ ምን አገባቸው እናንተ ምን አገባቸው አማሪፋ Rozaa ትጓ እናንተ ምን አገባቸው እሱ ራሱ ጉዳይ ነው መፍቴናት Rozaa ከፈልግሽ ልግባ ጀቴ በሪሲን አማሪፊስ ልግባ ijoolleen hedduun amaariif sanirratti wallaahi hedduu takka qoosaa turani yoo isin yoo barbaadden heerumti yoo barbaadden dhiisti kun bakka yaani dirqama miti haaraa miti jechuudha dirqama namni jedheef nuti haasofne Rozaa heerum Rozaa akkasii yaata Rozaa nuti qaane fi miti isin kaayoo mataa ofii qabdi waan ta'e
kana maali dubbadde dhibbumaan dhibbatti ani ta odeessan kuni waan akkasii godhus dandeetti godhus dhabuu dandeetti hin beekamu. Viidiyoo kiyya asuma irratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti.